mootummaan isin deeggartan kun akka isin ilmaan Oromoo isa jaalataniif isa deeggartan beekaa. Mootummaani Abiy by the way Dr. Abiy wanti inni hin beekne jiru siimaan. Dr. Abiy kana isinii akka dhuunfatti isa deeggartan moo akka mootummaa Itoophiyaaf Oromootti ilma Oromooti isa deeggartan? Akka mootummaa Itoophiyaatti deeggaraa jirra obboleessoon. Inni hoo isin beekaa? Hamma tokko hin beeka fakkeenya hamma erga isin beeke ana biyyi nama isin beekna kuma qabu na dhageeffadhu sitti maan wallahi billahi addaamtanya erga isin beeke siifi fakkaatota akka keetii warra sira guguddalee warra sii gadillee eega beeke kunoo gandi rakkoo hin qabne hin jiru. Maaliif yoo warra isan deeggarellee itti aaree xiiqii itti qabatee haloo itti qabatee dhaga'uu dhabe isin warra isin deeggaru kana dhumaatii abboota obboloota keessanii isin calise maaliif isin dhagenne maaliif nagaan buufne? Mootummaan nu dhageeffatu irraa hanga sadarkaa amma mootummaa naannoo Oromiyaa jijjiirutti gahaa jira bibi akkasitti maal. Rakkoon nagaa fi tasgabbiin Oromiyaa keessatti dhabamuu kuni maali ka jedhu wallabdee hamatu ture torbee darbe kana keessa. Kana fooyyessuuf kallattiin kaayamee jira. Dalagarraa se'adhanii iccitii keessoo keessanii hin baasin. Buddeena keessatti hinqifanii ta'uun barbaadan. Hayyee of yoo rakkoo sirraan hin geenye. Dhageeffadhaan ani kun nagarii sitti haasaa jiraate qalbii haasaa jirtaa. Naa jechuun ani waan dhiibbaa sirraan ga'ullee kaawwannoo si. Ana dhiibbaa umaatu narraan ga'u obboleessa kiyya dhiibbaa umaatu narraan hin ga'u maal dhiibbaa narraan ga'a beebi. Amma bareeda turtanne nuurame naa kenni. Naa kennime. Deeggaraa mootummaati kunillee xiinxalaan. Laan deeggaraa miti xiinxalaan deeggaraa mootummaati. Qaama kamirraa jedhu? Qaama tokko keessayyuu deeggaroon qaama hawaasa qofa bira dhaabbata. Deeggaraa mootummaa dubbadhu akka deeggaraa mootummaatitti baaba carraan keeti. Akkatti waliigalaa deemutu irra gaariidha beektaa adeemsi kan keessirriidha asli. Ani akka deeggaraa mootummaatii fi akka sabaan Oromoo ta'ee tokkotti nagaa fi tasgabbiin biyyattii keessatti akka bu'u tokkoffaa rakkoolee jiru gadi baadii dubbachuu. Rakkoo saniif kallattii furmaata argachuu. Mootummaa naannoo irra yoo ka jiraatu taate rakkoon kuni maali? Rakkoo saniif furmaanni hoo? Rakkoo gaafate saniif furmaata yoo hin argatin iyyuu danda'uudha qaba dubbachuu danda'uudha qaba namni. So naannoleen Oromiyaa guutuun fakkeenyaaf Wallaggaa hanga Cinaaksanitti Oromoon waggarraa waggaatti hin dhiiga. Kuni maali? Kallattii kaa'uu kan danda'u hunda dura mootummaa naannooti. Mootummaan naannooti xiyyeeffannaan hojjechuu qabuu danda'uudha qaba. Yoo san hin taane immoo tarkaanfiin fudhatamuu qaba hanga bakka sanii ka'utti. Walumaa galatti akka sirraa'uuf akka irratti hojjetamuuf kan dur caalaa kallattiin kaayamee jira. Nagaa fi tasgabbiin jiraachuu danda'uudha qaba. Bakka nagaa fi tasgabbiin jiraatetti wanti hunduu fooyya'uuf yeroo itti fudhatu. Amma maal irratti walii gallee adda baanare? Wanti irratti walii gallu rakkoo ummata keenyaa kana mootummaan naannoo quba qaba. Mootummaan federaalaa hoo. Ummanni keenya kanarraa dandamachuuf maal isa barbaachise? Hidhannoo barbaachise. Mootummaan naannootii fi mootummaan federaalaa illee diina isaa akka eega diinatu ummata keenya weeraraa jira yoo jedhame diina kana ofirraa qolatuun haa hidhachiifnu gaafi. Tilliquu xiyyaaqee nomoonni haallebat. Okay, hidhachiisuu qabna yoo jedhe mootummaallee haala mijeesse ummanni illee waan barbaachisu godhee hidhachiisee diina isaa ofirraa qolachuu ni danda'a. Walii galteedha. Mootummaallee nagaa fi tasgabbii argachuu kan danda'u yoo ummata isaatiin walii galee fi walii galee qofa. Kana beekuu danda'uudha qaba. Kana immoo bareechee beeka mootummaan. Mootummaan keessa. Ibrahim kana kabirri waliin guuraa jirtan. Mbeekon Ibrahim. Anamit baba kuli tokkoffaa haala adeemsaa wanni ta'uu qabu. Diinni kami koo qaama lama jidduutti rakkinni qabamaa jiru.
wanni waa'een dhimma siyaasaati. Dhimma qaama mootummaatii fi qaama hidhatee jiru jidduudha malee diinummaan dhufee uummata keenya weeraruu kami baba. Durriya caakkaa galte ta'uu danda'a. Whatever diinni biraa dhufuu danda'a. Diinni biraa dhufuu danda'a. Faannoon uummata keenya weeraraan turre maal haasoftan isin immoo? Ati uummanni Tigraay hidhatee hanga sadarkaa Oromoo fi Amaara cabsuutti deemaan turre kanan beektan isin quban qabdani. Baba lama waan kana aki waduu qabnu furmaan illee ka jiru warra keenya asli. Intallaan yaadaa nama achi dhalatee nama naannoo san jiru nama waan kana hundaas beeku nutis bilbileessu quba qabnaa akkamitti akka wanni kun ka'e illee ni beeynaa. Rakkinni kun kan ka'e qaama lamaan jidduudha warra hidhatee fi warra mootummaati ufii walitti dhukaasanii sana booda agartee warri bosonaa gara bosonaa deebi'ee sana booda warri mootummaadhaa jechuun warri mootummaadhaa nama tokko ajjeesanii mana namaa gubanii san booda rakkinni ka'e uummanni agartee 10,000 ol ta'u gara 11,000tti tilmaamamu buqqa'ee jechuudha. Rakkinni wayiitillee faanoon naannawa san jiru hin jiru waan kana qulqulleeffannee jirra warruma hidhateef mootummaa qofaa furmaanni ka jiru furmaanni ka tahuu qabu ka uummanni keenyallee fudhatuu dandahuu qabu qaamuma hidhate hundaayyuu hin barbaannu mootummaas tahee qaama hidhate qaama bosonallee hin barbaannudha malee mootummaa kamtuuyyuu furmaata kennaafii jira maa wal soobna qaamni diinni arsii keessa jiru hin jiru ispeeshaalii amma aanaa seeruu kana qaama hidhate lamaan qofa malee qaamni faanoon achi jiru hin jiru maaliif siyaasa fayyadamna waan kana siyaasa fayyadamu akkamitti poolitikaadhaa fi uummata keenya siyaasa fayyadamna warra keenya rakkinni qaama kana lamaan jira wal dhiibbaa isaan lamaan jidduutti ta'u uummanni keenya daramaatiin hin jira kun reaality waan lafa jiru waan dhugaa lafa jiru dhiisnee qaama barbaadde eeggaluun rakkan hin qabu qaama barbaadde koi baba Furmaata wajjin qaama barbaadde eeggaruu rakkina hin qabu mootummaa deeggaruu danda'a ati warra bosonaa deeggaruu dandeetta furmaanni ka ta'u furmaata dhaga'i baaba furmaanni ka tahuu qabu speeshaalii nuti ijoollee naannoo sanii wanni jechuu qabnu furmaata kan kaahuu danda'u silaa ka qaama kana eegu mootummaa ture mootummaa agarree jirra bulchiinsa aanaa mataan isaatu iyyuu achi dhaqee ka agartee ijoolleen asii onlaayinii gubbarraa walitti qabame maallaqa san aanaadhaaf gabaasuudhaaf deema waan biraa furmaata biraa fiduu dhabee jechuudha bulchiinsi aanaa agarree jirra bara furmaanni gama mootummaatiin dhufaa jiru wayiitillee hin agarre dhufaatillee hin jiruu sin jedhaan furmaanni ka tahuu qabu ilaa uummatallee hidhachiifnaa ka jettu uummata tokkoffaa uummata yoo hidhachiiftu eenyu itti dhiisa uummata kee furmaanni ka tahuu qabu qaamni lachuuyyuu irraa bahuu qabu uummanni keenya nagahaan jiraachuu danda'uu qaba. That's the solution. Furmaanni kana waan biraa diina jettanii uummata siyaasa fayyadamanii diinni wayiitu hin jiru. Mee ayyaati Nuraddiin mee diina naa hime mee hayyaati intalaan achi jira nama qaama waan kana hordofaa jiru biyyarallee hoo jiraatu nuti immoo ijoollee achi jirtu intervii goonee ijoollee hunda iliyaa beina diinni ati jettu mee maal Nuraddiin mee faannoo aanaa seeruu keessi naa himi ilkaanii fi dubbiin adiiditti tola aanaa seeruu keessatti ummatuma keenya akka bosonatti dhaqee ummata keenya ajjeesaa jiru yoo taate diinni ummata kanaa mootummaa osoo hin taane qaama dhaqee ajjeesisan maaliif mootummaa fonqolchuuf jecha ummata nagaa ka boru bilisoomsuuf deemaa jiran maal mooteetoo mootummaa seeruu abbaas jira ajjeesuun qaban isaan ajjeesanii mootummaa walitti bu'uuf deemu mootummaa fonqolchuuf deemuun sirriidhaa miti amma adeemsi arat kiilootu seeruu abbaas jira maal yola qabu kanaafuu diinni kamiree kuni ko qirincaafi faannoo jedhama malee warri amma dhaqee achitti ajjeesaa jiru kan yoo danda'amaa ta'e ummanni hidhatee ummatuma dhaqee ajjeesu kana dhahee ofirraa deebisuu danda'uudha qaba jedha akkasitti lafa ta'a. Sadiiwwan abbaas ni dhageetta wallaahi faannoon aanaa seeruu keessa hin jiru abbootiin intala naan yaadattu haasaba tooriyaati faannoon hin jiru. Mee ati akka qulqullummaan dubbataa jirta
Viidiyoon bayi akka amma naasa'u kanatti haasa'e. Video bayi. Walin beeynu nambeeytu. Walin beeytu nambeeytu nambeeytu. Ma ganda keessa ni loode dha hin beekta. Ibrahim loode. Abbo nambeeytu ana Ibrahim Mee Nuuraddiin taada. Nambeeytu walin beeynu. Nuuraddiin mee carraa Nuuraddiin carraa naa kennime. Ana moo. Ati beeku baatullee mootummaan ati deeggartu hin beeka Ibrahimi. Investara. Ibrahim hin beeka kun Ina yo abbo wali bilbila turre barasli. Wali bilbila turre barasli. Oh video ambra tabasi. Hin beeka Investara. Abba qabena te Ibrahim. Lazima miti kaadiren Ibrahim hin beeku lazima miti mootummaan hin beeka waan ta'eef. Kinna intala seeme intala. Mee carraa naa kenna. Mee yaada bareedarra dhuftanii mee Nuuraddiin miira keessaa bahi tokko jedhe. Ibrahim inni beeyna hin beeyna. Asli hin beeyna hin beeyna. Ijoollee ta'e namartu hin beeyna. Amma yaada bareeda dhuftanii wal moromii keessa seenta. Ummata amma kan nurraa dubbataa jirru ummata warra beela'ee ala jiru. Nama rakkatee ala jiru. Yaa obboleeyyan tun namu abbaa qabna haadha qabna. Sinigalee dubartii nama 17tu asli huura keessatti dha. Meeshaan fudhan waan uffatan hin fudhan. Ummanni kun akka jiru manaa bahe. Ala taa'aa jira. Qabeenyi isaanii gubame, manni gubame, horii saamame, re'ee saamame. Waan nyaatan hin qabu. Dura maaltu dursa? Lubbuu namaatiin. Namni kun bishaan dhugu malee jiraata. Nama meeqatu aanaa baleetti mana yaalaa dhufe kaachirraa dadhabame addeellee fi habeetti ol dabarsan gara roobee ol dabarsanii jechuudha. Warroonni achi jiran keessan qunnamaa jirra, keessan haasoysiisaa jirra jechuudha. Kanaafi wanni isin jedhaa jirtan nusin martuu hawaasaaf dubbataa jirtan. Jechi waan tokko waliif haa gallu. Jechi asliin jedhee jecha dhugaati. Yeroo mara nu nyaatan binnu, nu yeroo mara rakkoon himan, nu yeroo mara booyinsan himan, yeroo mara cinqiin himan. Dubbii dhiiraati, dubbii hayyummaati, dubbii jegnummaati. Siigalee kanaaf mootummaa yoo jenne mootummaan dhaqee bakka san dhaabbatee ibsa inni baasee jiru. Rakkoo hawaasa kana warri aanaa warri bulchiinsaa kama hawaasni asii gugguuru kana wajjin deemanii bakka san dhaqanii achitti mul'ata. Siigalee hawaasa kanaaf wanni tokko gara mootummaatii rakkoon isaanillee himamne jechuudha. Siigalee kanaaf mootummaa boodatti deemina amma hawaasa kana maal goona asli hawaasa miidhamaa jiru kana haadha qabdaatis obboleettii qabdaatis abbaa qabdaatis nu martuu fira qabnaati namoota kana bishaan haa obaafu namoota ijoollee dhalattee namoota dubartoota 17 muka keessatti deette kana aanan haa binnu rabbillee nama beelahe obaasaa jira kana booda waan biroo dubbanna amma mee ummata kana garaa haalaaf nufi ka mootummaa fi kadhaqee diigee rasaasa itti banillee dhiisa wanni jiru jira waan qabnu harkaa qabna amma asirratti diinallee firallee as gubbaa jira waa hedduu nu dhageeffataa jiraate inni gala kanaaf ummata kana aduu jala sharaa haa binnuufi aanan haa binnuufi nyaata haa binnuufi nu silaa yeroo mara ummatuma harcee bitu yeroo mara ummatuma aanan bitu yeroo mara ummatuma qixxaa bitu biyyi biroo dhugaadhati qawwee bitata yoo mootummaan dhoo biyyi sun inumaayyuu gammoojjiin seeruun abbaas suni gammoojjiin suni inumaayyuu ta hidhattuuyyu mootummaanu odoo beekee silaa ni hidhachiisa mootummaan odoo of beekee gammoojjii san guutuu ni hidhachiisa. Xiinxalaagi dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ka ummata dabeessa godhaa jiru nu warra ala jiru kana warra akka anaa warra akka isinii kana warra deeggartoonni mootummaa isaanii poolotikaadha dhaggeeffadha an jala taraneetuma isinitti ummanni yoo beela'e mootummaa nyaata sitti hima ammaaraachii biraattu hin jirre ummanni kun yoo furmaata dhabe mootummaa nyaata amma harcee itti binnaa bishaan binnaa ruuza binnaa yoo jettanii bakka jirtu sanitti dagachiisaa jirtan ummanni kun yoo rakkate
obboleessa kiyya obboleettii tiyya qawwee sibinnaa diina sitti ofirraa dhoggii yoo jetteeni seenaa kaleessa arsii warra Minilikii yeroo torba loleenii jedhanii odeessan sanii seenaa haarawaa dalagee agarsiisa. Kana jechuuni Abiyyi baabatitti dhukaasu miti. Shimallisii baabatitti dhukaasu miti. Ka achitti itti dhaqe qe'ee isaatitti itti dhaqe. Fedhu qaama mootummaata, fedhu qaama miti mootummaata. Dirqama ofirraa dhoogga. Osoo argu du'urra jedhee ofirraa dhoogga. Deeggartoonni mootummallee yoo waa'ee mootummaa dubbatan hudduun isin dhukkubin anaa isinitti. Abiyyi 4 kiiloo jira. Shimallis illee fagoo jira. Qaaman jarri hin dhaqan. Jarri isin jalaan du'an. Warra jarri itti ergan sanii fi warra jara kuffifna jedhee itti dhufu kana ofirraa dhoogga uummanni. Bakki toon garagara. Ummatichi kama mana isaatitti itti dhaqe qofa ofirraa dhoogga. Yoo hidhate sigalee miti waan biraa yoo dhabe bosonuu adamsee ittiin ajjeefatee nyaata. Sigalee miti. Namni tokko qurxummii baara keessaa qabee bilcheessee sii kennurraa akkaataa qurxummii san itti qaban yoo si barsiise furmaata. Harcee kiiloo 50 bituufirra 50 kiiloo bituufirra yoo ulee bareedduu takka bitteeftu furmaata habibi. Gizee lolaa ittiin lola yeroo tolaa ittiin nyaata. Kaayyoon kiyya kana isinii taya haalan wasaalan isinii ta'uu baata deema bakka biraatitti wal gargaara. Kutaalee Oromiyaa keessa bakkeen nuti gargaarsa irratti hin hirmaachisin hin jiru wixxeeti yeellam. Gargaarti sagalee ukkaamsa. Sagalee uummata ukkaamsa. Gargaaramee jira. Namni gaddeebee sagalee sii ta'u hin jiru. Ani jala sareetu basitti hima abbaan na jaalate na jaalata kana jaalatuu baatallee an duraanuu miskiinummaa kiyyaan kophaa kiyya jiraadha namarraa bahee akka bineensatitti allaqe. Isa nama 3-4 wal gurmeessanii maqaa ummataatiin nuti as rakkalee nu dhukkube miskiinni mana madaame fi diyaaspoora haala kana jiru waan qabu kennee birriin gizee hunda karatti hafaa oolu kana dadhabanneerra nuti. Birriin gizee guurrellee parsantii 50 malee hin ga'u ummata bira. Ani diiteelii gargaarsaa waan beekuuf asumaaf asitti ciccitee hafa. Sigalee miti. So karaanan isiniin jedhu kun yoo isinii ta'e haalan wasaalan. Isinii ta'uu baata. Ummannuu yoo wareeree gamaa gamanaa tuman waan qabu gurguratee yookiin kama itti dhufu sanirra hiikkatee ofirraa lola. Hai maala boo waraana cokoon jira, eboon jira, billan jira, saanjan jira deemee miilan ofirraa haa lolu kan itti dhufu maal rakkoo qaba kun maal goote amma birriin miliyoona takkaa lama waliin guurtetiin harcee 50 kiiloo bittee hirtuu maal guyyaa 5 irra nyaata. Namni tokkochi kun ilmaan 10 qaba Itoophiyaa keessa. Abbaan keessa meeqa waan faadariin ijoollee 19 qaba. Mana lamaan jidduutti. 50 kiiloo yoo ganda kennaa kennitan guyyaa 5 irra nyaatan warra kennayyuu osomaatii kennayyuu kennitan. Warra kennaa 50 kiiloo kennitan guyyaa 5 irra nyaatan mina araga. Garuu mintoo fi rasaasa sadii nyaattu sana yoo takka bittee fi biyaansi fannifatee ganda keessan deemee ofirraa ittiin sodaachisa. Yaa kabiraal xiraat si sodaata. Kana ofirraa dhoogga. Abbaa fedhe maan taane akkasitti mana keessatti dhufe. Malee fiidaniituma zoortanii bakka harcee bitaasitti hin deebina ofillee gadi. Uf keessa deefiicaayina. Achi fiidanii asitti hin deebina. Hagumaaf ta'e gurguratee qawwee haa bitatu. Iyyaan daandii gabaree hagumaaf ta'e gurguratee qawwee haa bitatu rasaasa hin binnaaf. Ka qawwee bitachuu hin dandeenye hin binnaaf. Bakka kanarratti walii gala. Lolee ofirraa haa dhoggu deemee fardaan. Abboonni isaanii bara harkaa fi harma muranii ofirraa dhogge. Akka raayyootti aadaa fi amantii isaanii jiraachifanne uummanni kun. Uummata dhumuu miti uummata bal'aa. Harcee fi maaliin hin sossobina. Keessattuu arsiin akka naannoo biraati miti. Waan arsii ta'eefi miti. Osoo rooroon itti jabaate ofii gabbayee ofirraa dhogga. Uummanni kun naman tuqu yoo tuqan ofitti naman dhiisu.
Kana warri hidhatallee beekuu qaba warri mootummallee beekuu qaba. Akka naannoo biraati miti. Sinigalee miti. Harcee fi ruuzan hin sossobina. Ummanni yoo wareertan yoo rakkate dirqama yoo itti roorrooti jabaate ofirraa dhooga. Yoo dandeette rasaasa qawwee mitiif yoo dadhabde afaan kee cuqqaaladhu ofirraa dhooga ummanni. Akka arsii qofatti biyya san guutuu ofirraa dhooguu danda'a. Seenaa jira barkan. Hin deeggamaan ofirraa dhooga wallaa ofirraa dhooga. Guutuu biyya san arsii qofti ofirraa dhooguu danda'a. Mootummaa ofirraa dhooguu yoo barbaade arsiin bar dildila hawaash kutuudhaan laqee mootummaan gad hin taru. Maal taatan isin? Dirqama biyya akka diigu akka uummanni gabba'itiin biyya diigu isinitti himuu qabaan. Hawaashiin kunnaan qaamni mootummaa takka gad hin seenutti. Shiftaa gaanda keessa deemtu ofirraa dhooga. Maal taatan? Kanaa miti yoo jettan immoo osoo nuti uummata amala dhoofne mootummaa keessanitti hima. Biyya kophatti biyya arsiin kophatti biyya. Warra Miniliki yeroo torba lolee seenaa qabu. Warra harkaa fi harma ciranii ofirraa dhoogee beeku. No problem. Hin yaaddayinaa. Karaa kanatti osoo hubattanii natti tola. Asli as gubbarratti yaadni Ibrahim barakallah yaada dhugaati reality. Dallee wanna wajjin teennee yeroo geessee faa wajjin teennee kanuma jenne. Dhugaan lafa jiru uummanni keenya hin beelofne jedhana. Wanni uummata keenya buqqisaa jiru dhimma siyaasati. Dhimma paartii dhimma agartee guruupiin lama gareen lama ofii wal mo'uudhaaf jedhuuf uummanni keenya beelaa jira. Qarqaarsi akka amma fakkeenya xiinxalaan jedhu gaa dubartoota fakkeenya dhalansaniini yeroo waa kennuuf hin dandeettu dubartoota hin darkin qabu. Garuu uummata kana qarqaartee agartee galma geessuu hin dandeettu. Qarqaarsi ati qarqaartu qarshii miliyoona takka miliyoona kun iyyuu godhe miliyoona 20 iyyuu godhe. Miliyoona 20 uummanni 10,000 san qofaa mi bakka hundaa buqqa'aa jira. Sila keessa qarqaarta bakka hundaa buqqa'utti jira. Kanaaf furmaanni ta'uu qabu akka kiyyatti illee warra keenya uummata kana waan agartee rakkina amma booda akka rakkinni ittiin deebine akkaataa itti ofittisuu danda'an amma namni tokko maal jedha sharaa binnaaf jedha lafa gubbarraa buqqistee sharaa bittee fi sila uummata san buqqisuu. Neetworkii keessa reefa. Bakkatti deebuu qaba lafa